Oduu haleellaa hidhattootaan raawwateen sadaasa 27,2025 godina Wallagga Bahaa Aanaa Jimmaa Arjootti haleellaa abbootii alangaa Jimmaa gara Naqamtee hojiif deemaa turan irratti raawwatameen abbaan alangaa naannoo Oromiyaa tokko ajjeefamuu fi 3 ammoo butamanii haga yoonaa eessa buuteen isaanii akka hin beekamne himame. Obbo Taaddasaa Nugusee itti aanaa pirezidaantii waldaa abbootii alangaa naannoo Oromiyaa abbootii alangaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Naggasee Kabbadaa, obbo Alamaayyoo Massalee, obbo Addisuu Laggasee fi obbo Yirgaalam Mitikuu hojii mootummaaf guyyaa kaleessaa sadaasa 26,2025 magaalaa Jimmaa irraa gara Naqamtee utuu deemaa jiranii godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoo ganda Haaraa jedhamutti qaama hidhatee bosona keessa socho'uun to'annaa jala oolfaman jechuun Addis Istaandaarditti himan. Taateen kun waaree booda naannoo sa'aatii 9 mudachuu kan ibsan obbo Taaddasaan hidhattoonni kun erga abbootii alangaa kana to'annaa jala oolchanii booda abbaa alangaa Naggasee Kabbadaa jedhaman rasaasaan yoo ajjeesan abbootii alangaa hafan 3 garuu fudhatanii deeman jedhan. Abbaan alangaa Naggasee Kabbadaa du'uun mirkanaa'ee reeffi isaas awwaalchaaf gara magaalaa Sulultaa dhufaatii jira. Warreen hafan haala isaan irra jiran eessa akka jiran hin beeknu jechuun obbo Taaddasaa Nugusee itti aanaan pirezidaantii waldaa abbootii alangaa Oromiyaa Addis Istaandaarditti himaniiru.